Wallahi waan ajaa'ibaati har'a waan sadi isinii qabadhe. Sadan kana keessaa tokko inni guddaan irratti xiyyeeffadhe sababni inni guddaan rakkoon kun hundi har'a uumamee namoota rakkoo keessa gashe maanni Dubaahii irraa natti dawwalamee nama 100,000 ijoollee irraa fuudhee godinaa wajji ijoollee irraa fuudhee kan birrii immoo hin kaffalin kan dhaqanii achitti baatii 4 dalaganii kaffalaaranu lakkoobsa isaanaa erginaan Rabbi galata Rabbi hagahu lakkoobsa sanaan mattaawqiyaa isaatiif godina isaa naannoo isaa nan beeka nam sana bifa isaallee mattaawqiyaan isaallee footoon isaallee na qaqqabee jira. Anis lakkoobsa qofa argachuudhaan warri akkas gootanii gargaarsa gootan guddaa galatooma warri dhaabbata waajjiroota garaagaraa keessa hojjettan warri lakkoobsa kanaan dookumentii kana hunda naa baaftani. Isa ittaan immoo sababa guddaa wanni ta'ee har'a ejensii rakkoo keessa seeneef tokko isa kana. Inni lammataa balaliin xiyyaara kan United Arab Emirates kan samoona kana dhaabbate kaleessa guyyaa jimaataa Abbir 19 irratti kan barara jedhamee eegamaa ture. Ammas hin milkoomne namoonni tikkeettii eeggataa jirtan kan guyyaa jimaataa tikkeettii dheereffatanii turan. Ammas guyyaa jimaataa jarri eeganu ta'uu argamuu hin dandeenye. Haga har'aatti haga ammaa walitti balaliin xiyyaara kun waan ka'e natti hin fakkaatu waan har'aa hin beeku. Kanaafuu obsaan eeguun gaariidha. Warroonni tikkeettii murattanii warroonni immoo deemuudhaaf eegaa jirtan balaliin akkuma guutuu biyyatti Dubaayitti waan ta'e jennaan obsaan eeguun gaariidha isiniin jedha. Wanni kun kana. Isa ittaanu immoo inni guddaan nam tokko baadiyyaarraa ijoolleen dhufan nama 100,000 kaffalee Dubaahii deeme wallahi al'aazim kunoo lakkoobsa maqaa isaa mattaawqiyaa footoo isaa godina ganda naannoo isaa nama isin beektanu ana har'a garuu godina isaa hin himu naannoo isaa hin himu. Sababni har'a ejensii rakkoo keessa galee har'a mootummaan tooftaa kana jijjiiree har'a akkasitti ejensoonni nama dhabanii rakkataa jiran kan ijoolleen keenya duraan qaxxataa biiroo dhaqanu har'a karaa naannoo kana sababni goromuu danda'ameef warroota nam tokko Dubaahii geessuuf 100,000 gaafatan kan footoon keessan na bira jiru kan lakkoobsi keessan naa ergamnaan lakkoobsa keessaniin mattaawqiyaa keessaniif wanna hunda baafadhe namni naa baasee naa kenne guddaa galatoomaa. Jarri kun otuu footoon keessa hin maxxanfamin, otuu maqaan keessa hin himamin, otuu gandi keessan godina keessa hin himin maaliif wanni kun dirqama ta'eera? Kana booda rakkoon akkanaa ta'u qaqqabnaan nama hedduu irratti hojiin badee nama hedduutu kasaaruu deema waan kana. Ejensii hedduutu biiroon cufamuu deema waan ta'e jennaan sababni inni guddaan mootummaan godheef kana waan ta'e jennaan kun dirqama waan irra walii darbinu illee hin qabnu garuu irra darbuudhaaf har'a ijoollee 100,000 irraa nyaatame sana birrii 100,000 jechuun har'a nama 6-7 fa'aa biyya Saudii keessa nama 6-7 100,000 jechuun nam tokko miti nama 6-7 geessa biyya alaa wallahi warri deemtanii beektanii yookaan nama 4-5 geessuu danda'a. Walumaa galatti birrii ijoollee sana deebisuuf dhaqanii warroonni immoo birriituun kaffalin naqxan kan ji'a 4 kaffalaatan isin hoolaadha namni funyoo isinitti kaa'atee deemamoo kan baatii 4 dalagdanii kaffaltanu mataan keessanii yaadumoo dhaqxanii miti kun waadaa diiguu hin jedhamu kun waadaa diiguu miti hanna kanarratti nama gargaaruu hin ta'u dhaqxee baatii 4 dalagdee yookiin madaamii birrii si kennitu yookiin hin kennitu maaliif kaffaltaa inni fudhatu yookaan 100,000 asitti fuudhaa lafa gurgursiisee horii gurgursiisee yookiin immoo achitti dhaqanii baatii 4 kaffalanii dalaguun gonkumaa hin jiru hanna kun. Kanaafuu warri kaffalchiisu warri kaffaltanu akkamitti yeroo teknoolojii guddatee sooshaal miidiyaa irratti iyyamaa jiru kanatti akkamitti 100,000 kaffaltu akkamitti dhaqxanii baatii 4 namaa dalagdu hin yaaddanu dhaqxanii kayyanuun haraama miti kun. Garuu fatwaatti gaafanna malee waan kana fatwaatti gaafadhee isinii hima garuu akka fatwaa Riyoo Shaafiitti dhaqxanii baatii 4 kaffaluu dhiisuun haraama miti birrii inni isinitti baasee baatii tokko hin ga'u. Kanaafuu baatii 4 kaffaluun ofumaa keessaniif of miidhattanii waan kanarraa of eeggadhaa. Namoonni ergaa hedduu Dubaahii irraa natti ergitan waahii kanarratti bi'iznillaa footoo fi mattaawqiyaa isaa naannoo fi gandi isaa guutumaan guututti baafadheen jira waan ta'e jennaan bi'iznillaa nam kun irraa of eega jedheen abdii qaba. Fedhii rabbii guddaatiin gaa kana taansuudhaan obboleewwan kiyyaa waan kanarraa of eeggadha. Sababni har'a ejensoota hedduu rakkoo keessa uumee hojii nama hedduu irratti dhaabbate sababni inni guddaan kana waan ta'ennaan wal dhiisuun illee hin danda'amu zirzirii walii lafa kaa'uuf baduu